السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بليانتي يا غاري في قالي كم جرتو نغادا اكسما ور امانتا بروس اشما harkafuune isiniin jenne rahna geenyi ko qilleen sarraan isinaa qaqqabu isiniin jecha warri maatii kootaa tangalatoo magalanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jedha. warri haaraa dhuftanis welcome baga nagahan dhuftanii asuma maatii kootaa ayi subscribe godhaa share godhaa yaada keessan barreessaatii isinirraa baruufiin dhufe malee isin barsiisuufi miti akki isin na hubachuu qabdan kanaadha na barsiisaayi ani garuu yaadachiisaan fideen dhufe inshallah gama yaada kootti yoon deebe hadiisa nabii keenya sallallahu alaihi wasallam kutaa tokkoffaa yaadachiisa. bismillaahi irrahmaani irrahiim توحيد الله تعالى هو السبيل إلى الجنة. أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا هو دخل الجنة. صحيح المسلم رقم الحدث 41 26. بسم الله الرحمن الرحيم. مقا ربي رحمة قدوتين أكا نماف مررفتا نماف الردربات عيتين تقوم ربي مركنيسون جنة نمغيسا. عثمان الراديمي رضي الله عنه وأرضا أكا نجده نبين كينيا صلى الله عليه وسلم أكا نجدان جده namni osoo dhugaan gabbaramaan allaha malee hin jiruu mirkaneessaa du'e jannata seenaa. muslimtu gabaase lakkoofsa 41-26. seenaa nama hadiisicha odeesse seenaan nama hadiisa kana nuuf odeesse inshallah xiqqoo waliin irra baana. usmaan ilma affaan ilma abiilaas jedhama. gosti isaa qureesh. eega bara lola arabaatii waggaa 6 makkatti dhalate. akkuma nabiin sallallahu alayhi wasallam ergamaniin islaamaye. inni sadeessaa hooggantoota musliimaati. inni warra dura gara biyya habashatti godaanerraayi. intala nabii keenyaa sallallahu alayhi wasallam ruqayyaa jaartii isaatiin wajji. inni warra qabeenyaa fi lubbuu ufiitis islaamaaf wareegan keessaa isa tokkodha. lola tabuuk gaala 950 fi farda 50 gargaare radiyallahu anhu warda. akkasuma eela bishaan ruumaa jedhamu kan warri madiinaa irraa dhugu 20 bitee ummataaf sadaqate. rabbi irraa haa jaalatu isaaf dalagaa isaallee. akkasuma masjida nabiitis 25 bal'iseef. yeroo umar du'e waggaa 23ffaa hijiraa irratti mootummaa fi beellama kennamee mootii yookiin khaliifaa tahe qura'aana walitti qabee kitaaba tokkotti katabsiise. yeroo mootummaa isaa keessa mootummaan islaamaa akkaan babal'attee aashiyaa fi afrikaa keessa diriirte. hadiisni inni odeesse hadiisa 146. hadiisa 146 usmaan ilma affaan ilma abiilaas irraa nuuf odeeffame. waggaa 35ffaa hijiraa irratti isaa umurii waggaa 82 madiinatti manuma isaa keessatti shiftoota arabootaatiin ajjeefame. shiftoota arabootaatiin marfamee ajjeefame. hadiisa kanarraa maal baranna? maal hubannas? wanni nuti hadiisa kanarraa argannu tokkoffaa irratti namni toohida tokkummaa rabbii irratti du'e jannata seenaa. lammaffaa irratti toohida qabaachuun dirqama barbaachisaa ta'uu hubanne. sadaffaa irratti wanti toohida balleessu kan akka shirkii kufrii ni jira. shirkii jecha waan millaa irraa si baasuun darraa fagaachuun barbaachisaa ta'uudha hubannee. yooniin dogoggoreef dhiifamaa na hoffishaa na barsiisa isin barsiisuuf osoo hin taane ofii kooti of yaadachiisuuf jechaan dhufee isiniin jedha. dogoggora jiruuf dhiifamaa. yoo isinitti tole kutaa ittaanu inshallah akka irra deebi'ee isin yaadachiisu
Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Sinin jedha isinit dheeressuun fedhu.